يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوتوتا خوجمتوتا يوتيوبا جاشران دوچا جرتن سلامني ربي سنا دقو بك جرتنتي موطنون جيريني موطنو نموني موطنو لرافدت ilman muuxannoo jalqabaadhaaf abbarraa fudhata saahibni saahibirraa muuxannoo fudhata tattaaffiin nama tokko nama khaaniif muuxannoo ta'uu danda'a muuxannoo qofallee miti tuqaa yoo qabxii jijjiiramatillee ta'uu ni danda'a tun sagantaa muuxannoo jireenyaati sagantaa muuxannoo jireenyaa tana keessatti namoota jireenya isaanii keessatti tattaafatanii jireenya fi jijjiiruu fi jireenya namaatti jijjiiruutti citaruu dabruu danda'an namoota adda addaa kallattii diiniinis ta'e kallattii duniyaatiin kallattii siyaasaatiin karoota adda addaatiin namoota waan adda addaa hojjetan isiniif dhiyeessina tun sagantaa muuxannoo jireenyaati intro gabaabduu booda walitti deebina. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله. ولد بنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردي بني دوتوتا يوتيوبا أو فيسبوكا نجاش محمد بقى ولد بني نسينجا تون سجنتا موطنو جرينياتي سجنتا موطنو جرينيات عراتنا خيستي نما كالتي برنوتاتين ديني دنيا دان أكاديمي دان ماستر إساني أكسوما كالتي دينيس دعوة قدو خيستي شورا قدا هواسا خينيا بفان أرموتين قدو خيستي تبتن كالتو مانغا والبرتني أني مقادة دويت اللي اسندورا للاقوتي والسنجرسي سوداف بلي سخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إردي بي سي في دعوتو تخياني اللي جدا عليكم السلام يروتي سنقالي را نومورتني وامشخينيا أواتني إدو تلاتين واركمو خيسانيف غلطاتو سيني مالا نول فادا سينجن ما شاء الله إثني تدو غلطو مالا أكسوما مكا خيتي في أحمد نجاش يوتيوب أحمد نجاش جري متى هواسا إسلام بالله هندي خيسنو سجنتا موطنو جرينيا تنرت أرى أركات إدوفو خياف هدون غلطون فادا موطنو جرينيا يجون دالا إلمانا ما قواسون تهين حتى متي اللي نجاش موطنو جرور أوليدات يا وقالوا يا أيها الناس مالجا لا يحطمنكم سليمان وجنوده سليمان في ورانسا إثنين أجدني mana kaisa kabar agama mana dia mat adurahi kada ya mutanno jirenya cuntun akasya kan no badu jechuudha akasi sirri tamsa jiru dunia kaisatti osoo ati fakkeenya namni fakkeenya sin godhanne fakkeenya namarraa fakkeenya fudhadhu jechuudha takkaa jira sigalee fakkeenya nam tokko asii ka'ee osoo waan takka dalagiin yoo khasaare ati khasaare san osoo hin ta'in nama khasaare irraa fakkeenya fudhadhu jechuudha inshallah muuxannoo jireenyaa akkanuma sagantaan teenyas akka waan sagantaa hordofuuf jirtutti addaan baafte ulfaadhu mee kallattumaan osoo waliin bariin beeta osoo waliin bariin anillee maybii sagantaa irratti na arkuudhaatu mala ati leensi beekanii ammoo kallattiin sumarraa dhaga'uuf salaamtaa erganuu jetta atummaan maqaa keetii fi sadarkaa barnootaatii fi ga'ee hojii teetii raaf jechuudha wal barnootaan eegaluuf jechuudha. Iya maqaan kiyya Abdallahi Ahmed Ibrahim Jama aniga iddoo dhaloota kiyya Harargee baati Harargeeti diree dhawaatiin guddadhee inshallah inga honni gaame sadarkaa barnootaa kiyya ani ni guddiftee wani nan jee war sadarkaa barnootaatii fi ga'ee hojiidha irraa didiidha sadarkaa barnoota kiyya inshallah digrii takkaffaa Haramaaya Yuunivarsiitii by RD Rural Development and Agricultural Extension. Barnoota jamuuniin departmentii kanaaniin digrii jalqaba godhee digrii lammaffaadhaa yoo maastersii MBA barnoota jamu Business of Master of Business Administration
waa'ee bulchiinsa maallaqa kan jedhamu jechuudha. Maallaqa. Kanaanin maasara keenya fudhadhee gama biraatiin akkaataa agartee daawaa jiruun tiyya yaa'u dalagaan tiyya guddoon Ga'ee hojii. Ga'een hojii. hojii guddaan inshaallah daawaa godhuudha uummata Dhaamsa dabarsuudha. diinaa yaamuudha nuti gaa dabballee ulamaa'iiti dabballee ta'uudhaati amma dabballee jechuun bara nama waan san qaceellootti akkasii beekachuu miti ergama dhaabaa Fudhatee hagaggeessu jechuudha. gaggeessu jechuudha. Akkasii. Anka ergama gartee Sheekanirraa anaaf fuudhee. illee jechuudha. Dabballee sheekotiiti. An dabballee sheekotiiti. Ayyee. Nama gartee waan sheekotiin wanna ejjennoo sheekotii ilaalannee ergaa Faana sheekotiin laallannaa akkas ergaa sirrii. sheekotii bakkaan gahu jechuudha inshaallah. Gaheen ta'inya. Ulfaadhu Abdallahi akka bareedatti naa ibsite Abdallahi Abdallahi abbaa ijoollee jechuun beekamtu keessa hedduu afaan sheekaatti irratti turiin dhagaa'ee Abdallahi abbaa ijoollee akkami maqaa kanamee maqaan seenaa qaba beekta maqaan laal maqaan hattaa yoo jechisaa fokkotaa ta'ellee keessaafu maqaan lafaa maqaan kallattiidhaan sii baasa warri sii baasan kan odoon taane maqaan ekstraan dhufu kun seenaa wajjin wal qabata yoo itti yaamaman seenaa wayii nama yaadachiisa. Keenyaa hammaan tana miidhagaa yoo jedhan miidhagaa lafa bar miidhagaa lolaa miidhagaa tolaa yoo ta'e seenaa lola inni itti baafame santu bade. Balleessee maaliif jettee gaafachuu qabda? Maaliif jettee gaafachuu qabda malee maqaa kana jijjiiran jettu. Akkasii Abdallaa abbaa ijoollee jechuun tun hin dheerisilledha. Maali hojii walaa qabsiifnu? Abbaan kiyya abbaa ijoollee beekama. Ayyee. Ani waan dubbachuudhaaf namni hedduu na beeka. Abbaan kiyya masgiida nu guddisi. Masgiida Bilaal barandaa masgiida. Ana jechuun ilmoo barandaa masgiida guddate. Allahu akbar. Ilmoo namni kun waa hedduu jira. Akkasii. Ala guddatu jira. Kan fakkeenyaaf karaara guddatu jira. Dhaadannoo raawwii xitaa asii waliin jirtu. Haadha fakru diine barandaa anaaf dhaadannoo. Akkasii. Barandaa masgiida. Hoggama darasaa bakka yoo barnoota taate sujuudaa bakka ciibaatti achi galtee achi bobbaatu. Achi bobbaatu. Kana achaan abbaan kiyya abbaa ijoollee hedduu qabu masgiida nu galee masgiida nu guddisi. Sabaan itti gartee nuti lafa dhabnee osoo hin ta'in sababa da'awaa diin kana achaan toohidaa jecha abbaan kiyya biyya jiruurraa deemee dirree dhawaa tana dhufee achitti masgiida rabbiitti nu guddise jechuudha. Achitti baradhee hanga kutaa kudhaniitti hanga kutaa kudha lamaatti hanga yuunivarsiitiitti achittiin baradhee jechuudha. Maashaallah. Inshaallah. Kana acha bara ilmoo barandaa masgiida ta'u. Zarraa maqaa bareedaadha maqaa bareedaa. Atillee mana keessan galaan. Mana keessa isin biraan ture achi isin biraan akkasii maashaallah. Wallahi isin jee. Mee Abdallahi abbaa erga kaafne sagantaan teenya sagantaa muuxannoo jireenyaati hordoftoota keenya nu waliin turaan nurraan fagaatiraadha isiniin jenna. Abdallahi abbaa ijoollee erga jenne hiikaa isii erga naa himte booda jechuudha waan kana keessa gabbaruudhaaf hin hawweetu. Abbaa kee kana jechuudha abbaa akkanaa kana. Abbaan kee haadha manaatis fudhateetuma jireenya guutuu fuudhee achi galche moo haadha manaatii fi kan hunda firraa dhiiseetu jechuudha. Guddisa ilmaanii nama akka keetii kana uummata keenyaaf as baasuudha jecha jireenya dhiisee firraa guddisaa teessan irratti xiyyeeffatee akkasiin godhe taakka ji walirra naa deebista. Abbaan keessiif maal jechumaanu dura tana naa deebisiu. Abbaan kiyyanaaf haadhaasi abbaasi waa hunda abbaan kiyya. Sabaan abbaan kiyya biyya teenya deeme akka namni gartee hordoftoonni sagantaa tanaa kaa bultii diigaa nuun jee kan jenne abbaan kiyya haati kiyya ni duute haati biyya sanii duunaan an biyyaan gartee ilmaa diiniin guddifate dhungeeffadha jee akkasii fuudhee biyya achitti nu galee achitti nu galee kanaafuu jecha abbaan kiyyanaaf abbaa qofaa miti haadha qofaa miti adeera waa hedduudha jechuudha. Haa quraana irratti diin irratti hadiisa irratti egaa waan kana kaasuun kennu ni qabxii xiqqoota kana jaa itti dabala. Abbaan kiyya waan isa ajaa'ibu illee ni beektaa gartee akkaana walaloo qabu akkaana waan kana qabu hin fedhu ture. Diqumaan hin ga'a harkaa wanate malee quraana affatii namni quraana affatiin tokkollee kiyyaa miti abbaan kiyya. Akkasitti masgiida nu guddisee kitaaba nu barsiisee akkaan sheekotii gurguddoo irraa sheekanii gurguddaa gartee haaliman agartee nu guddise. Hangafni isaa gaa namni gaa rabbiin duba fuulli rabbiitti haa ta'u sheekh keenya Sheekh Ahmad Hasan Siddiq rabbi fuulli isaatti haa ta'u rabbi duba rahmata haa godhuu fi ilmaan Sheekh Ahmad Siddiq
rabbiin ilmaan uummattiin kennineef ammoo ilmaan isaanii Nuti hundi ana ilmaan isaati. dabalatee namnummaan gartee naannoo sanii guddate hundinuu ilmaan isaati. Ilmaan isaa keessammaas ilmaan kashoon hin jiru. Akkasi. Ilmaan ishee keessa hundinuu ilmaan faayidaa qabu. Ilmaan quraanaa, ilmaan diin, ilmaan gartee islaamummaa ol kaase jechuudha. Abbaan kee fuudhee sheekanii wajjin akka irraa barattu fedha. Akka irraa barattu fedha. Abbaan biyya kanatti na hidhe jechuudha. Kanaafuu wanni beekamuu qabu. Abbaan keessiif. Abbaan kiyyaanaaf haadhaati. Abbaati waa hunda jechuudha. Kanaacha maatii jabaa barbaachisaa. Bakka jabaa jiraachuurra. Lafa jabaa jiraachuurra. Akkasi. Maallaqa jabaa jiraachuurra. Maallaqa jabaa qabaachuurra. Abbaa jabaa yookiin haadha jabaa yoo immoo nama tarbiyaa nama godhu jabaa nama si guddisan abboon fedhe haa ta'u ilmoon ati guddiftu teeti. Teeti. Ati bara harka keetti raaqatu jetta. Abbaa akkasi. Ammoo namni kun yoo waan takka akkasi qabatan irratti hafte. Irratti haftee. Ashaaraa takka jechuudha. Haadha abbaa jechuun ashaaraa jiruutu kana keessatti. Kanaacha waan kana sagantaa irraa akka hubattan abdii qabna obboleeyyan. Akkasi maashaallah. ربي رحمته أقول فشمان عبد الله باخي اللي ربي جزاه خفلو في ده سايت ربي والله إرجمك محمد صلى الله عليه وسلم والله نبينا رب هذا ما عبد الله هذا فبايرك خافني أسمانه ما يعني إدو سكنتان تيجي سكنتا بدي ساجولي ترتين دلقة وان كان أنا في اللي أكان في اللي تهاتي متجاول اللي باتو خيس خيجمو وانسنين جالت ما في بيته يوم يوس نمني إيسارفا أصلت نمني إيسا ميبوا وين يراده ترى Namatu dhala dura ni dhala namni achi booda erga dhalanii akka jawwee gadhiisanii akkasuma fiideetuma akka nama iddituu fi akka waa balleessitu qofa odoo hin taane dhalattee ta guddattes namumaa guddise nasiiban namni guddatu waa xiqqoo hawaasni keenya keessa namni jajjabaa wanni xiqqaateef nama kana dhalaniituma gadhiisuu qofa mee ga'ee haadhaaf abbaati irratti amma abbaan kee Abbas ta'e, haadhaas ta'e, adeeraas ta'e waa hunda ta'e si guddise. Maallaqan qabu jechuun ilmaan guddisanii guddisaa bareedduu sadarkaa yuunivarsiitii, sadarkaa bulchiinsatti, sadarkaa naggaadee cimtuu godhutti as baasuudhaaf tolchanii qaranii ilmaan as baasuudhaaf as baasuu dhabuudhaaf ilmaan kee laafaa ta'e karaa gubbaa si tattaa'uudhaaf ilmaan kee ilmaan farshoo dhugu ta'uudhaaf ilmaan kee ilmaan hashiisha harkisu ta'uudhaaf ilmaan kee ilmaan salaatan salaanne ta'uudhaaf ilmaan kee ilmaan diin hin beekne ta'uudhaaf ilmaan kee ilmaan barnoota akaadaamii hin beekne ta'uudhaaf sababa ta'uu ni danda'a. Akkuma daakayyaatti wantoota kun murteessaadha miti. Osoo wantoota kun silaa akka ta'u ta'e namni fakkeenyaaf qabeenyaan garaagara ta'u sadarkaa nama wal caaluun fakkeenyaaf aangoon wal caaluun osoo kan dhiibbaa qabu taate rabbiin dirqama wal qixaa namatti hin kennu. Akkasi. Rabbiin dirqama wal Ani bar maallaqa. Sittis namoonni rabbiin dirqama wal qixaa kana. Akkasi. Silaan kan osoo ni fi kun. Silaa hati ko maallaqa harkate kala dirqama ta'e kanneeti. Kana shan salaati. Adiibu haalirraa diqqee. Akkasi. Waan kana keessatti wanti kun murteessaadha. Dhugaa sayyuu dubbadha. Amma mee hawaasa keenya laalamee warreen ilmaan qabdan fakkeenyaaf Najaash dubbiin teeti asitti hima hawaasatti. Fakkeenyaaf haadha abbaan ilmoon fakkeenyaaf haadha abbaan isaanii salaattu. Mana keessatti istaayilii isiin hordoftu akkam. Akkasi. Ilmoon haadha abbaan mana keessa wal loltu. Ilmoon haadha abbaan mana keessa gartee waltumtu hoggaa isaan taphatan laali. Sigalee. Wahuma san koppii gooti. Wahuma san koppii gooti. Yoo ati nama quraana jaallu taate abadan ijoolleen ta'e quraana jaallatti. Ammoo quraanaan jaalladhatte yoo TV musalsala adda addaa mana keessa. Yoo ni fi waa hunda adda addaa mijeessiti. San quraana jaallachuu irrattee jirta. Kana jecha ilmoon ta'e nama hundarra namni jabaan si jechuu beekti. Nama hundarra baaqiyyaa jabaadhaa addunyaa tana bulchu. So ati yoo udaan laaqqattees waan qoqoshaashee yoo laaqqattees waan santu ilmoo ta'etti jabdu. Waan jabdu jechuudha. Hoggaati isii dura teessee farshoo iddoon sun itti jabdu. Hoggaati isii dura teessee wal arrabsitan akkasuma bareeda beekti jechuudha. Qadara rabbii miti waan rabbii gartee. Qadarri rabbii akkuma jiru ta'e. Itti sen ammoo. Ati maal gootee? Osoo fi fakkeenyaaf ati namni laffee waa jiru baate rabbii nu bar quu anfusakum. Waa ahliikum naaraan jiru. خلاص وساجرات دا يخفين عذابا إن خفين جنة إن جيت ديس سلات ديس درابا سارا إلمان كيسر راني قافتم تن إنسان كان تربية قول أجي شرب ونو كل نتاج ونو رخاف نبي تما أنا أبغى ترين قاسي أبغى نبي خان أبغى أبغى بيناتي متى نجادي متى مو أزين مسجداتي أتي أذان أدو نيادر كوميليا نتنتهي وان جولت وان دبري برندا مسجد بلال جلت تنقافت من جانتون بيخ عبد الله نديك أجرام الخياب بانغ أكاسيبر أبا كاميرا بكتان اللي رامرين مر هذا قاواز قاوازني هذا قاو أيه إن شاء الله أبان خير ديك أنجزيني لولم بيخ والله هي هذا دارنا خير سجرت
masgiidaan isin galee abbaa ijoollee ja'amee akkanumatti abdateetu jechuudha. Ilmaan guddifadhaa akkasuma beebeef ammoo rabbiin isin faayideessee jira. Isa qofa miti beeku. Abbummaan fedheewu xiyyeeffannaa ilmaan guddifadhaadhaa qabu rabbiin guddisaaf. Rabbiin uummata keenyaaf ilmaan keenya hunda rabbiin ilmaan isin haa guddisu jechuun qaabaan guddisanii areeda baasanii fuudhuu qofaa miti. Ilmaan gurguddaa rabbi isin haa godhu jechuu barbaadneeti. Abbaa kee barbaadni jechuu fedhee karatti irraa wanna je'e walaloo baasuu irraa dhorkaa itti. Amma sadarkaa irraa olii barbaadu isaati malee walaloo jibbeeti miti. Akkas egaa. Sadarkaa irraa olii jechuun nashidaa teenya namaan tan quraanaatu irraa oli. Asumaanuu warri garii soomana keessa namni quraana dhaggeeffatu nashidaa dhiisaa jedhan nuti warra quraana dhaggeeffatuuf miti quraana qaruuf miti warri quraana qaru warra kabajaati warra ulfaataa warra erga quraanatti ol kutee nashidatti gad hin deebine. Akkana jechuun amma nashidaa waan hogga quraana qaree dadhabee karaa deemuu fedhe yoo booharuu fedhe nashidaa yoo boree wantu badu hin jiru. Akkasii bar hammoo quraana numaa hun qaraan kaduraanu muuziqaa dhaggeeffatu akkam ta'a. Quraani jecha rabbiiti gizuma duraatu quraanaa fi nashidaa quraanaa fi walaloo wal dorgomsiisuun haqaa miti. Walaloon haasawaa namaati. Walaloon haasawaa namaa kan namni katabe. Haasawaa namaa kan khayrii dubbatummaas. Kadhaamsa dabarsu. Kadhaggeeffachuun quraanaa fi hadiisaa achitti yoo ta'e sawaba qabaatu. Maaliif seenaa sahabaa dhaamsa adda addaa salaataa salawaata soomana akka itti waan gaarii dhaamsa dabarsa waan ta'e jecha walaloo yaa nashidaa kumachuuf neetii miti jechuu barbaadeeti. Gaafii itti aanutti dabra Abdallahi. Mais yaada qabda. Dubbii nama kakayta qaba. Ayyee dalai dubbadhu. Laala ma obboleeyyan keenya gabaabduu wanni Ahmad dubbachuu barbaade akkuma gartee kaameeraan kun sagalee teenyaa fi suuraa teenya fuudhee isin bira viidiyoo teenya isin biraan gahutti nashiidaanis ergaa quraanaa ergaa hadiisaa isin biraan gahisi jechuudha. Akkas. Bifuma kanaan akkasiin nu hubadhaa waan quraana nama jaalachiisu haa taatu malee waan quraana nama jibbisiisu kan taane quraanaa ol taanaan quraana irra hedduu isii fardeessinaan kara biraa deemuun jirti jechuu fedhetti. Ayyee inshallah. Sirri jirta. Ayyee Abdallahi egaa guddisaa ilmaanii kana keessaa bahuu fedhan dubbiin diddeeti giseen gaafii qopheeffadhus gaafiin tiyya gamana naan deemti. Mee dubbii sheekaa keenyaa sarreefu asitti haa kaafnume. Sheekan tarbiyaa keessatti gahee isaanii akkam jettee yaadda? Gaheen sheekanii tarbiyaa keessatti. Obboleeyyan wallahi egaa sheekan hundinuu beekadhu Rabbiin gaa nama gartee jaalate. Wanni sheekan takhasusa godheef bar naggaadee jira, abbootii qabeenyaa jira, maaltu jira, waa hedduu jira. Sheekan ilmi xiyya ilma sheekaati. Ilmi ganda hundaa ilma sheekaati. Ilmaan hundi ganda tokko keessa gizi jiraati. Sheeyni tokko ilmaan ganda sanii ilmaan isaati. Naa kan jedhan yaada bareedaa naa qabdi. Ayyee. Sheekotiin dalagaan isaanii Rabbiin bar. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. ربي الدنيا تنما جالته في الخنا نما جالني في الخنا. دين أمو تقولي علمي نما جالته كفاف خنا. مين جايلا نمني شيخة تقول نما هندام. أكاسي. نما حال عملاني بريدا. نما حواسك كنقطو خيا خجو. نما خنا شيخة. شيخ كتير تاني هندنو والله يتبقى خيسان قطع. ربي يسين في اللي بيك. ربي تو أمته خيسان في اللي بيك. خخبتي خشيكن تتوق أجر هذا ربي ساعدو. سان سوالي تيجانا. دوبا ربي في ليجو. فكينيا أراندنا رأس المالي أباتا تقويجو. نجادي لا mana jaru فوق jaru mana achi jaru بيجتني mana jaru بيجالا دكو دبي دكو China دكو خان الجاش. رأس المالي شيء كتيرا. مان مين ميجا قرآن بر. أما تكنا ميجا صلاة. أنا بروقات هاي جل رفو Ganti kacailee jira. Ijoolleen ganda kiyyaa nama meeqa quraana bara. Nama meeqa wanti kun tirfiisaati jechuudha. Mucaan sun quraana qaqallisee. Tirfiisaati jechuudha. Sheekotii kana keessa duuba sheekanya shee Ahmad Hassan Siddiq. Achiif hin deema kun ammaa. Rabbiin jannatul firdaus rabbi haa kennu. Kunoo gaa eenyatti. Siifi sheeka jidduu hariiroo jirtu mee jechuudha. Naaf sheeka jidduu hariiroo jirtu hariiroo abbaa fi ilmaati. Hariiroo abbaa bakka yoo kasetti hariiroo sheekummaatii fi hariiroo abbaa fi ilmummaa bakka takkatti jechuudha. At a time. Sheekha kiyya kitaabaan sheekha bira qare. Hundaa jechuudha. Tokko kitaaba maallaqa jedhamu. Habitan qabdu. Ifumaaf naa bita. Hoggaa kitaaba kana gabbuus deemu. Sheekha
خام مكتبة رانو خنا خام بيتيتي ناقن مكتبة وانا قبشيني مكتبة قرتي لابراري قدو قب نو بيتيجو أكاسيتي أنا كم فصلت إن أنا في نمط بلاتي هدو جركا أتيمو أكادت خبا جلت هيسي كراتو خبان تاير راكره لا فاسات نمط قد دخيس أنا لا فاسات جدي جا أكاسي فودة cabar cabar أحمد حسن صديقي كاسي ناقن كتاب بس أنت نينكابا أكاسيتي نكارا نقدس خنا أجا جهنسا قدس ربي جنة هاكنو في شيكوتين هندا يفنا أكاسيتي إلمان غندات الرتيس أكاخي إفيتي يفتنة أكاسيتي إن شاء الله غا برمغا نمغ وانغا نغا شيكوتين درانو تيرتي تجيب شيكوتين شيكوتين حواسني كن شيكوتين أجا تنا وني جتشو كابني حواسكين شيكوتين هدو بيجي غندرة لفو جرت علماء جولة برسيسو جرت جولة دين برسيسو جرت جولة قرآن برسيسو جرت دوبا خنا أجا إفين دعاتيني شيكوتي ترى شيني وني جولة تدوبتو وني جيساتي وجيساتي دوبتا إلماه مچال قرآن لافيسه وسنجي وائل موسى يدوسني إلمساتي وجولتنا تساتي دوران سني وائل موسى أكا فدي تاغوتس دين رت تاغوتس فينجا يو نفي يربي تساقا جيل جديدة تيكا جيل شيء إنه قرآن كره خيانة رت يفته كم جان كم قرآن رافع ما هوا جيس خساتو كنون غوني كسنجيل halal khunis khasati sunis khasati ji akasi bar harabbi ka celche fitrati tiye fatani rabbi tu qalbi harka qabu wanta techa akasi ga sagantan tenya saganta mutanno jireenyaati jenne itti fufaadhaati jirra abdallah barnoota lachutu keessatti ga'ee laafaadhaan jenne taphattee jirta beeki khannan duniyaa tan keessatti rabbiin namaa kennu maallaqa caalaa wanni beekumsi waan jabdu qaba beekumsi bakka jabdu qaba hisaabuu gizeedha barnoonni akaadaamiidhaa fi barnoota diinis wal cinaa rabbi sii kenne tola ooltummaa rabbiin sirratti olerraa karaa kana baatee sadarkaa tana ga'uudhaaf erga rabbiiti erga abbaa keetiitii fi sheekaniiti tattaaffiin ati jara kana qaalii gootee isaanii gajjettee wanna jechuudha hedduu murteessaadha mee namni haadha hin qabne abbaan isaa maallaqa hin qabne hatta bakka jiraatu hin qabne barnoota sanii fi barnoota kanaas oofaa sanis oofaa jiruu fiitis oofaa walirratti waan kanarraa kanaas weetu barbaada. Wallahi yaada bareeda kaafte inni waan inni irraa fadhee yaadachiifte ani yaafaan baradhu jechuudha. Kutaa gadiin fiigdee kutaa kudhanitti kutaa kudha takkatti yaafaan baradhu ifumaafiin ani ifumaati warra keenyaaf qottasuudha. Namni nyaata godhus nyaata ka godhus ana. Mana nyaata ifuma shonkurtaa jirtee maal goote goote. Waa hunda godhee biddeena buusee akkasitti abbaa kiyyaa. Baalamyaa jaba kaamma akkasa. Nyaachisu ture. Amma yoo sammallee dalagaan hin jirtu jaan hin dhagabu na hin dalagan. Hin dalagan dalagan. Kana jechuun waan takka waan nagal na jechuun uncomfortability jechuudha. Mijaa'uu dhabuun hufiinsaaf miknyaat hin taatu sababa ta'uu hin dandeessu. Siruuma kanaaf mirkaniin kunoo. Awti lamee manuma bakkumaan ol seenee buluun qaba malee warra keenya warra jabaadhaa miti akkasitti jechuun ikonomikaalii uummatas deeggaree waan ati fedhii sii guutee si oofu miti. Kana baluuti maala takka hin qabdu waa takka keessa hin jirtu abbaan kee tasaa dabarsee jabaa ta'us laafaa ta'us jabeenyi keetuma akkasi. Jabeenyi keetu kanaa jaa. Sasumaa fidata jechuudha. Oduu naami jireenya jechuudha. Akkasitti waa hunda godhaa nyaata godhaa hoggaan galee akkas godhaa axanna'aa hanga halkan sa'a sadii jedhaniitiin na jechi gachiisee subiyyoo masgidee salaatu baadhe. Sindii sobbaa galee. Achi salaatee isa qofaa misheeniin hin dandii shabbatti hin dandii. Isa kitaaba irraa qaraata jechuudha kitaaba maaf ta'a sinjaa. Kitaaba qaraatu. Akkasitti garsaa lamatti deema. Abbaan kee subii maaf ta'a? Maaf ta'a. Sheenii maa qaraati irraa ta'a. Ijoollee bira dheetaati ijoollee bakka haati naannoo bakka meeqaan eegalte isheenii masgiidaan eega subii karaa isu dhafa faxarri ni eega maana godhuu baatte jaarre manni barnootaan wal dandeessifta waan kana akkasitti wal dandeessee oofu fudhachuu akkasittiin oofu ture waan kana akkasittiin dabarsee guyyaa tokkoof goote waan kana guyyaa lama. Maaliif bo'aati hangaan gara kana hunda akkasumatti garee wal ijaaje kan wanta uummata akka konee kan qabu jechuudha. Wanni guddoon waan gootu hunda gahee sirra jiru hunda baatee bakka gartee bakka gogorbaatu san ga'u. Man xaalaba al'uulaa min gayri kaddin
adrakahu idha fata al-ghurabu jala namni fakkeenyaaf bakka sadarkaa guddoo osoonni fi lafaan akkama goo barbaade gaafa gartee harraagesi arraa hin arraa harraagesi qaay akkanuma du'a gaafa sana eeggadhu jala ittoo du'a jechuudha obboleeyyan keenya hordoftoota keenya wanniin akkaan jabeessee isin barbaadu sagantaan akka obboleessa keenya amanna jaa godhu jirutu sagantaa haareedha mee quraana daliila meeqa fidetan hadiisa meeqa daliilchan dhiiroo hadiisaa fi hadiisa kan walii araarsan jee namni laafu jiraachuu muuxannoo jireenyaati maqaan dhiisitu sigalee muuxannoo jireenyaa waan ta'e jecha waan kanarraa waan nuti asin mari'anna kana mana manatti maalirraa fudhatan maatii keetti hojii mari'adhu waan nuti asin mari'anna kana mana mana mari'adhu jechuudha kana jecha egaa amanna jaa egaa osumaan diduutii jee na dhiyeessee jabaallee miti ammoo akkatti jabaatanii fi yoo lafee akka jabaatan qofti nagartee jirtan jaa. Eegaa Abdallahi muuxannoo sirraa fudhatan qabaannaan barbaadeetiin si dhufe beeku. Amma ati leet jiimee lafaa qabe abbaa kee ni beekta. Eegaa makiinaan si dhaalchisee deemu dachii manni si dhaalchisee deemu jiru. Ati amma alhamdulillah jiruu bareedduu jirta. Abbaan kee si dhaalchiseeti miti beeku. Siif haasaweeti malee mucaa naaqare sanu gurratti barumsa qalbirra si haasaweeti qalbirra naasaweeti si fayyaddee wanni tun jiruu teessii tolchitee akhiraa teetillee rabbi sirraa qeebalu si tolchite jechuudha. Waan tana akka dargaggoon namni ilmaan qabu waan tana akka qabatu barbaadan. Amma ka anu fakkeenyaaf laalla jaash anu masgida galee gaafatan kaniin kutaa kudhan dabre ati mana keessan galtee osoonii fi namni ifaa dhaamsisiin jiru hin jirre beeka osoonii fi namni nyaata godhisiin jiru hin jirre kutaa kudhan akkamittiin dabarre akkamitti kutaa kudhan dabarre akkamitti salaanni si dabra akkamitti quraanni barnoonni si dabra akkamitti sadarkaa akkamitti ilmiin si dabarte akkamitti yuunivarsiitii dheeyitee caaramta jechuu jirra tana muuxannoo nuti barbaada tana muuxannoo jirra. Agaasi Abdallahi akka bareedetti haasa'u jirra sagantaa teenya haala bareedetti oofaa jirra daawwattoota keenya sagantaan sagantaa muuxannoo jireenyaati jennee namoota dandeettii adda addaa rabbiin kenneef tattaaffii adda addaa hayaata keessa godhan adda addaati isinii dhiyeessina sagantaa kana keessatti mee boqonnaa gabaabaa booda walitti deebina inshaallah hin fagaatina asoonaa tura inshaallah yoo dubbiin isin tuutte illee hin deebina abshira. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوتا أردفتوتا سغنتاتنا كتا لما دا وليد دي بنيجر بقولنا غبابا بودان جيتشودا تون سغنتا موطنو جرينياتي ارانتنا تورتين تينيا بليس خينيا استاذ عبد الله احمد ابراهيم ولي نجرا نولين ترى ان فغاتنا نور رايسين جنة عبد الله بقول الدين ان شاء الله واي برنوت الرجرا بك برنوتا بك جبتو بيخي أبيني جبان برنوتا أولين جو أبو مبني جاء من خينيا بيته أنا مي عبد الله ترتي برنوتا خيستي مي برنوتا إرجعين الدورة منا برمسها خاصو بلالي في جديدة أبكي أتي اتعاب بدي برنوتا خيجولا مي بلالي في جديدة سيف مال عبد الله بلالي في جديدة كباب دمتو وقاني في نفسه جت قرتي إذا اللي فكرته متي بر وما قدو في وما تقول يعني جرامي سيقاله أكاسيتشو كانيا أكو قدو أكو مالف جولين هذا باب ربولتي أكو برقدتي يا خا أكو نجرت أكو بردين دي برد إيتي شوالتي برد غلطي سيقاله مالف سوار وادي دي إدو قرتي إتي جولين إسلامات تبارتو إدو جولين إسلامات لينج فهمتو إدو أكيدان إسلاما خيسك أبان كيرتو ماني إسلاما دينوچو أما بلال في جيدا قفامتي أكانو تغاج كچراتاني بلال في جيدا خيسك براني نمو بككسيك أبا خنا أچا بلال في جيدا جيچون مالي مدرسة إسلاما جيچون بوآن إسا قطا چارو مخانانو نجاش نما توقو توقو فكا نمان برنوتا إسلاما كون خفلتي دان جولي برسيسا مالي وان باجتن قبنچا خفلتي برسيسا ماني برنوتا برامو خفلتي گرتي خان قبني خان قبل خان مجولين أكنوا دايته براتو جامره mana barnoota idileedha jechuudha. Garaagarummaan isaanii maali? Garaagarummaan isaanii bahaa fi dhiha. Teechii fi samii garaagarummaan isaanii.
hatta barnootaanis jechuudha. Barnootaanis barnoota kanaa barachuunis akkasuma diiniinis jechuudha. Akka gartee namni tokko ilmi islaamaa tokko salaa hogaa inni ka'ee barnoota dhaqe ustaanni maal gaafata? Mee har'aan tana namni salaatin mee har'aan tana namni haadha abbaa qaaliin godhin eega akkas jedheeti wanna godha jechuudha. Mee toohida mee warri shirkii ijoollee abbootiin teessan shirkii maana dalee duni jirti jee bartaan gaafata jechuudha. Waan kana keessa gaa kan salaanne jeeti gabbaasee namni salaanne gabbaasee ustaanni quraana gabbaasee ustaanni quraana jechuudha. Gabbaaseeti naman salaanne jee ustaanni jilbii bachiisa jechuudha. Nuti gaafa Bilaal jirru naafeeti hedduu salaatu turre mana barnoota biraa hoggaa dheeyne maaliif salaattan jedhanii nu jilbii bachiisan ajaa'iba. Kutaa sagal gaafa hin qara'u. Kutaa saddeet Bilaal kana qaraanee sagal wanna dheeyne. Mana barnootaa san dheeyne gaafa Bilaal barannu maaliif salaannee jee ustaanni nu qorata. Gaafa immoo mana barnootaa sagalitti dabarreessan jechuudha. Guyyaa tokko ni yaadadha ajaa'iba. Ni salaanne ni gabbaane salaanne hoggaa salaanne deemanii waliin nu guuran waliin nu guuranii nu jilbeeffachiisan. Hoggaa jilbeeffanne yaamaniiti jibannaan banni salaanne nje kaan salaanne kaan normaala jeetin kaa inni salaanne us jeetuma kurkume kaa nagadhe. Kirtee saddeetitti maa salaata dizeenii namni nama tokko. Arrammoo maa salaatatti kurkume. Maa salaata sedha hojjechu. Kana jechuudha garaagarummaan jirtu. Bootiin qabeenya naannoo teessan jirtanii gartee namoonni kallattii adda addaatiin humnaan haa ta'u maaliin haa ta'u madrasaalee islaamaa kan naannoo teessan jiru xiyyeeffannaa naa kennamuu fi sirriitti irratti xiyyeeffadhaadha. Maybii ati dheeyxee oolteen gartu ta'a. Hin gartu. Abbaan dheeyxee ijoollee wajji oolteen agarreeti. Bakka hojii isaaniiti bakka hojii ilmaan keetii immoo bareechuudha qabdi. Waan jiru gamanumaan dhaabuu. Kanaan ammallee karaa biraatiin nama waliin dhaamuu barbaadu madrasaaleen islaamaa kan jirtan jechuudha. Kabiraa ulaagaa isinirraa barbaachisu hunda guutuu qabdan. Kwaalitii barnootaa keessatti naamusa keessatti jechuun hanqina qabdanii osoo hin ta'in mana barnootaa biraa caaltanii argamuu qabdanii kana ifa jala sararra isinii obboleeyyan islaamaa. Keessattuu koree mana barnootaa jirtan. Akkasuma dura bu'oonni mana barnootaa madaqa jirtan waan kana akka gartee barsiisaan achi keessa barsiisullee naa ta'u akkuma nama tokko gartee achi carraa dalagaachi uummatee dalagatee galu akkasitti ilaalan. Wanni kun jijjiirama seenaati, dirqama seenaati, dirqama islaamummaati. Waan sajjaa madrasaan islaamaa najjaash barsiisaa meeqaatu kaduraan bakka biraatti salaanne islaamummaa jechuudha. Hoggaachi dhufe salaata jechuudha. Barsiisaa meeqaa achi dura mataa jala murtee dhufe sirreeffata jechuudha. Hogaachi dhufe. Sirreessuudha nuti barsiisuu akka baratatti dhugatti sirreeffata jechuudha. Fidanii nu qaxaranii barsiisaan kun akkana jenneeni. Waa hedduudha jijjiirama sirra fide. Mee atu ilaali. Hatta barataa dhiisii jechuudha. Barataa dhiisii. Barsiisaa. Kana jecha haadha abbaan maatiin ollaan mana barnootaa yoo madrasaa ija laaftuudhaan akka laalle. Maaliif ijoollee jeetiin amma namni najjaash fakkeenyaaf hijaaba uffachuu aadaa godhachuun tun salaata aadaa godhachuun waan guyyuma tokko muhaadaraa guyya tokkootiin konferansii guyya tokkootiin waan lafa qabatu miti. Piroosesa yeroo dheeraati jechuudha. From gradual change jijjiirama gartee jirannaa keessa arraasa isaanii siimee mana raayis jabeessanii akkas taate akkasii salaata kana qabata ilaalama guyya tokko salaatuu fi salaata wajji wal qabachuu jechuun garaagarummaa qaba. Sigalee salaata wajji akkasitti wal qabattee aadaa godhachuun madrasa majlis ilmiiti mas sigale majlis ilmi ga guyyaan saa kabiraati yeroo saa tabiraati irraa haasofna anamma gaheen tiyya gahee takke gama madrasa ni taate malee waa'ee majlis amma abbaasii dhufan jechuudha sagantaa adda addaa isin duuba jira inshallah ittiin isin haga'u kanaacha waniin ibsuu barbaade gahee madrasaa guddaadha jabeessaadha achi barbaade inshallah. Akaadaamii fi akka namni beeku biyya keessa carraa barnoota diinis harkataniitu barnoota akaadaamii dhagaman harkatanii oofuun jechuudha. Mee barnoota akaadaamii keessatti nama akkam turte godha? Barnoota akaadaamii keessatti nama laafaan turre nama jabaa nama tattaafatu jabaa akka jennu jabaan kun hedduu jabaadha. Jabaa san keessaan nama sadarkaa keessatti sadaffaa afuraffaa guyyaan akka wanti sharaffaa lammaffaa akkasuma boon ture. Kun sadarkaa gartee jiddu galaa jechuudha.
sadarkaa jajjabaa jedhamu keessaan ture. Namumaan korrachiisa malee. Nama namni irraa korrachiisa ture. Nama korrachiisa guyyaa tokko seeraan diillee bakka tanaa wajjin munaasaba qabdi jedhin as kaasa. Yuunivarsiitii keessatti barnoota saayikooloojii tokko ni barataa tokko wajjin saayiba kiyyaa meerra guddaadha dheeraadha. Fuunee nu qaban barataan nu farramee walirraa korrachiisee nu farramee biiroo nu keessa. Ogaa nu farrachiise anti qishaa kana kan gurbaan guddaa dheeraadha. Mee isin keessa ka korrachiise kami karraa korrachiise kami je barataan jechuudha. Kakalaale anaatu irraa korra kana ana irraa korrachiise jeen. Afaan isaanii illee beeku isaatti hime ana irraa korrachiise isaan nu korrachiise barataan kalaalee qableetuma dhiifa miti godhe deemaa jira. Waan akkasii hundaa ture jechuudha. Kanaa jecha akkasumaan ture. Ijoolleen teenya barataa jabaa barataa nama laafaan ta'e mee dhugaa obboleeyyan wallaahi na waan bareedu na tijji obboleeyyan ijoollee teenya yoonii fi gartee barnoota kana qara'uurraa karoora hin qabne warra keessan maallaqa baasisina hin laffa'ina diila kana laffaatanii hanga warri keessa amma baajanii waan kanaa bahu waan guddaadha na jaash barnoonni waan hundarra qaalii ta'e jira. Barnoota kana yeroon fixin warra keetirra illee teete warra keetirra dhiibbaan ta'in achi bahiti dalaga dhugaan dalagachuu feesan. Yeroo umrii gartee namni barnoota fixu kana ka warra keessan isin laffa'u kana warra keessan illee laffaa'isina. Ammoo yoo ni fi fakkeenya aalama barnoota kan keessaa yoo baate aalamni itti dheetus hin jiru. Dhugaa waliin meeqam taata karaa labbaatee kaarii taatame. Carraa biraa tokko illee hin qabdan. Filannoo takka illee hin qabu. Carraa biraa hin qabdan. Fadhaa isin jechuu of barbaanna nuti. Akkasi malee nuti naman baran fakkeenyaaf yoo bara makiinaa yoo qabaatte yoo nufi barachuu baatte yoo kutaa 8 barachuu baatte yoo kutaa 10 barachuu baatte namni siin bahu maaltu san si darra kanaa jecha barnoota jabaadhaa isiniin jenna jechuudha malee mee Abdallahi turtii yuunivarsiitii dhaadhee nu ammaan tana hedduu dhiheessinee jira sagantaa teenya achi garagalchine yuunivarsiitiin Haramaadha. Haramaatti baradhee. Yuunivarsiitii baradhee mee Freshuma raasuun ni dandeenya haramaan tun naannoo teetti illee dhabeete. Uummata gara koon qabu freshummaan tun kaa namni akka iddoo ibsa haarayummaa jechuudha hoggaa deemte namni gariin hoggaa freshummaa tana waan silaa qabu san fakkeenyaaf amma Ahmad Najjaash wayiin beekama mallattoo qaba hoggaa bakka takka dhaqee waan qabu san tuffateeti tanamaa san kajeela laala freshummaan ta'e qaamaan fakkeenya achi dheeyite malee lafatanii faaree malee kaayoon ta'e ati kaayoon ta'e siif jabduudha. Kaayoon ta'e siif haaree yaamite. Siif haaree yaamite jechuudha. Kanaa jecha akkas kan taaneen barbaada. Maaliif freshummaan jechuun fakkeenyaaf hoggaa dura yuunivarsiitii seentee amma qilleensi jiramoo haaree ta'udha. Fakkeenyaaf amma gaafa dura barattoota tokko gaafa tokko simanne hoggaa simanne maaliif sagantaa bashannanaa ta'e ta'a. Sagantaa itti bohaaraa irraa waa baratan jechuudha. Barattoota eegaan gartee nuti wanta seenee amata lammaffaatiin booda jamaan seenee barattoota simanne barattoota hoggaa simanne hoggaa osoo ala dhaabbachuu jiru gibbii ala jechuudha ijoolleen dhufte hoggaa dhufan tokko qaca irraa tahee salfiin akka dhaabbatanii tarreedhaan jechuudha akka carraa tahee dabanyaa harka fuudha jechuudha. Barattoonni waan firee ta'e jecha akka fireeshummaan tun irratti hin beekamne jedhanii namni waan namni hundi godhe hin gaafatan nima godhan deemanii. Dabinyichi tokko harka fuudha. Tokko harka fuudha. Ijoolleen namni kumni wanni itti dabanyumatti karban je. Kunis harka fuudha. Hattaanis harka fuudha. Hatta taraawwata namtichi cumaa ka'ee deebi'u. Waan akkasii jira. Maaliif barbaadeeti fakkaate waan hin beekne godhin obboleessoo waan hin beekne waan siif hin galin godhuudhaaf hin tattaafatan. Wal beekanii argamuudha inni. Wal beekuun akkasuma qe'ee kabajuma kadura harka fuudhee mire. Kadura harka fuudhee. Hoggaan ta'e ittuma duuteen qabu. Inni akkasatti duute qabu na harka fuudhee kun itti harka fuudhee. Hoggaachidha kan harka fuudhanii jeetuma ka. Hoggaan yuunivarsiitii dura seenan nama harka fuudhan jeetuma achuma seenan beekte wallee pirezidaantii wannaa seenan fakkaatti. Waan akkasii ni jira jechuudha bareeti. Kanaa jecha obboleeyyan hoggaanii fi jamaa dheeyxan hoggaa yuunivarsiitii dheeyxan jamaa islaamaatti hojii walitti ida'ama. Sigalee walii ida'ama. An ajaa'ish. Mee turtii yuunivarsiitiidha. Waa'ee fireeshii kaafne beekte. Hirmaannaan barumsa kee jaalala jechuudha beekte. Ati yuunivarsiitii durallee hojii daawaadhaa keessuma jirtu.
University keessa turtiin akkam turte? University keessatti University beekamaa. Yeroodha namni muramu jechuudha. Gandarraa maatirraa murame akka feete yerootti taatu. Yoo gaarii taayetiin nama tartiiba qabu nama kabajaa qabuun taayetis bakka akkasitti taatee nama kabajaa qabuun sheekan jala deemtee nama hunda jira gosa hunda iyyaaloo achi bee haadhoo kajaansantu jira nama gaarii jira nama gartee tartiiban qabneen taayetis akka feete ta'uu dandeessa. Akkasi. Atilleen yeroo abbaa jala turteeti. Abbaa jala achi baatee itti achi ida'amtee jechuudha. Akkam turtiin teetichi taa hojiin da'awaadhaa barumsa alatti jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa wallahi gaabii bareedduu obboleeyyan Ahmad Najjaash bakka isin bu'ee kaasee muuxannoon an arge hoggaanii fi bakka takka dura deeyte. Bakka takka hoggaa bakka haaree takka dura deeyte dhuga biyya haadha abbaan keessin ba'ee isin jirree namni hundi siraa fagoodha. Wanni takka garuu si ciisitti. Yoo maalummaan ta'e ol baafatte eenyummaan kee yoo duraan nama amantii ta'e yoo ol baafatte amantii ta'e si ciisiti jechuudha. Kanaa jecha hoggaanii fi yuunivarsiitii dheeytan hoggaanii warra keessan irraa baatan jamaa islaamaatii hojii waliin makama. Eenyummaa ta'e ibsa. Eenyummaa ta'e ibsuun maaliif si gargaarti? Maaliif si gargaarti? Hamtuu raasii qabdi jechuudha. Ifin Najjaash yoo kitaaballee beekuu baatte yoo nifi maallee qara'uu baatte koofiyaa ta'anii uffatte Najjaash. Imaamata kana uffatte. Eenyu akka taatee? Sigalee eenyu akka taateeffamtee jirtu. Dhalaan dubartiin si qaanfatti. Dubartiin si bira dhufuu si qaanfatti. Dubartiin dhiirtii ni qaanfatti. Hijaaba uffattee. Hijaaba uffattee hoggaati shamarree Islaamaa. Hijaaba kee uffadhu. Niqaaba kee uffadhu. Hoggaanii fi kasi uffattee bareeddee uffattee Islaamaa hin deemtee namni kan mallaaleetuma sirraa garaa murata. Namni sirraa garaa murata jechuudha. Namni ajandaa isaatti as hin baasu jechuudha. Garee jamaa Islaamaa sanatti ida'ame. Afaan fedhu haa ta'u maal haa ta'u ati gama jamaa Islaamaa keetii ida'amuun hungaa waan amantii Islaamaatti nu jechuudha. Hatta barnootuma silaa dheeyxeef sannuufuu achi keessaa itti jabaachuu dandeessu. Achi keessan jechuudha. Wanni jiru maali beektaa? Najjaash jamaa keessatti jamaan kun yuunivarsiitiin jechuudha. Aalama adda addaa amma aalama adda addaa kana keessa amma ati intarneeta hoggaa seente akkuma gartee googil kana jedhu. Google kana hoggaa seente waan barbaachisan sirchi goota. Sigalee hoggaa gaafatte sii dhufa jechuudha. Kana jecha jamaa gartee nama si dhiyaatu sanii wajjin wanna ta'uudhaaf ati warra gartee si dura jiru kana jamaa Islaamaa kana makamuu qabda. Hoggaa asiif makamtee informationii gurguddaan iccitiin hatti milkaa'an. Fakkeenyaaf barnoonni kun gosa gosa. Hagartee manoteetii axannaatee fidduu jira. Kamana teessee axannaatee hin finne jira. Sigalee hagarsi feesu jira. Hagaa fi amma duraa si feesu jira. Kunu eessi jiru beektaa? Bakka lama jira. Bakka lama jira. Takkaffaa irratti jamaa Islaamaa bira jira. Warra Islaamaatiif. Haa warra kaan achi jira. Mana amantii kaanii bira jira. Mana amantii kaanii jara kaan bira jira. Ati mana yoo waa gamana godhaa jechuudha. Ati immoo yoo niifi dhuftee jamaa kana tuffattee koofii adurraa dhiisaa boonuti ammaan ta'e ni bashannanee jettee yoo as dhufu qabda yoo kaa haadha sana hidhachuu qabda kaawoo dhuga sitti himna yoo kaa jamaa Islaamaa bira dhaquu qabda kaa. Barsiisaan tokkoo miti. Tokkoon jirtan akkas. Namni walirra waa galaaf. Waa galaaf. Nama waa galuu fi kan galleefi jira. Jira jechuudha. Ati yoo fi waa gaafachuu waa gaafadheetiin hubadha namaan gaafadhu sanii wanna jedhee as jiran jajjaban. Namni jajjabaan jira jechuudha. Kanaa jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa. Faayiduma teetiif. Somaaf jenna akka hin caaramne jenna bara. Wooma kaaffee tokko dhaan. Amma paasingii maal kenna waan kaaffee jiru. Harmaatti namatti amma ijoolleen ta'e beektu dhugaa. Hordoftoota kan kana hiitan nama jajjabaa jira. Warra gartee saqaayii ta'ee achitti hafee qabxii babbareedduudha wanna ta'e jira. Hedduu isin galatoomfan. Bakka nu buutu hin jenne yaa. Ijoolleen ta'e jechuudha. Ijoolleen ta'e kan anillee itti dhaadadhu. Sigalee kan itti dhaadannu jira. Universitii hunda keessa jirtan hedduu jabaadha. Kanaafuu obboleeyyan warri keessattuu warreen gartee ammaan lafaa ka'u jirtan gaafadha obboleeyyan keessan akkatti milkaa'e gaafadha. Amma waan duraa hin beekne laal akka abaluutti sirbaan morma nama jallistii jaan. Akka abaluutti sirbuun hin ta'u. Fakkeenyaaf warri kaan warri nuun ta'in jechuudha. Duraanii amala hundi hojii ofna bishaan kanaa wajji dhuganiiti nyaata wanna kanaas faantaa wajji dhuganii kookaa waliin dhuganii uummata kan ta'an deeman jechuudha. Uummata kan ta'an. Wanni ibsu fedhe maali? Nuti warri gartee jalarraa ol guddanne hajaala waa'ee jaalaa hin beekne. Waa'ee maarree hin beekne. Waa'ee sharrii hin beekne. Sharriin isa isa humaan gootu. Sharriin isa humaan gootu. Inni amantii sin qabu rabbiinis isa
dirqama rabbi jalan jiru rabbiin isa gallakisee jira kaafirame rabbi kafiree jirame humaa takka jira ni ber sa'a wanna mali loon haa tokko ni beekta loon haa tokko dabartiin hin jiru inni kasee jira ati immoo islaama maqaan kee Muhammadii maqaan kee Jamaali maqaa islaama shahaadaa tana jala jirtu himilkoitu arra ka'eetiin bakka fakkaane dhaabbadha yoo hette wallahi himilkoitu himilkoitu yoo ni fakkeenya qabxii sanallee dhagay yoo qabxii guddoo fiddee gartee eebifamtee achi keessa haftellee gooti mami jiruun tee jiruu fokkottu jiruu gadhaantu man amila saalihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة هنا ركضت كابو والله حياة طيبة هنا ركضت ما لقى بريد اللي يركض هو اللي يركض خيسي خيخنا هو مجرى إفلال خيسي خيخنا واتجرى خنا جنوا إسلام راني بريدو إسلام ما نم إسلام مرة بريد صلاة نم إسلام مرة بريد نم إسلام مرة ورخيني راين فقادته ربي تندلاوين ورخيني راين فقادته دوكنا vektora nabati vektora yani naja magala shaitan sakajir tal kan syai bakri itu kerja sakajir hinda bati naja baru ni tu awalnya gimana sih ya kampas untuk nomor jirti kan harama no vektora yani akasian Ibrahim golo basu surga angkau sampai tak karati le hangga khayati nuan tu tawada wai dawat dawan dalak laleti orang deh kita dawa kita ikut nafar khayatian gama afaan Oromootiin wannaan ture jechuudha. Sagantaa afaan hunda anaa gaggeessu ture. Amma ta'an hanga jiru jechuudha. Kanaafuu waan kana qorannee irraa haasoo ture jechuudha. Warra magaafas hojii qaraan kagartee aboo kanatti barati akkana jettee jee kana yoo jira. Kanaa jecha waan akka magaalaa shiitaati irraa dhuguma irraa wanna jaa. Laal Najaash gaafaan abbaa kiyya bira abbaa kiyya masgiida gale rabbi rahmataa godhuufi. إيجا مسجد أبيس متى كي خان منجت متى جل هادين بيقول والله يسنج وندي سدور كلين جيلو أما ما تقول لك فكان أما رأي دنديرو تيف دنديجرا خطر عارفان تاجي ما دو في مال جي ترتيب جرا حياة الرابيه ولا جوز واتك ونس كوني كرا كرو ما نجرو جرو نفيلت يا كخان بقى أكخنا فيلت دس نجيجرا إتينغم متجو دس جت راحت كرو إتينغم متى إسلام متى أما ما صرف ولا دينجرا في business administration ما صرف ولا وان سجام شاربان أنا وان تكاين إسلام ولا والله جولتين أكمل فرصة سنا خابر نجاش مي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم أكيد من ترك لله شيئا عوده الله خيرا منه نما ربي يجوان تكئيسه ربي وان سني رجعله بكبوزا في جدبا دبنتي هاتك أتو هجودتو هنغمدن دنيوت خراج جينا نفلان يجون وان دنيوتو نشيدان دلقو هاتو دعوة إسلاما مدركة أوفو هاتاتو فلان نوان كان فلان اتجاهل نفلان قالوا وان سجاب نجاش جولة وري وجب بران ورين أما أكا خيا ما صرف ولا تكادا مراس وان سلا قرتي تدركا نما قدي انتا يو دينغا نكبت يو فكين يفتي حجتا فياتو كتاتي فيات نرتي ليك الدليت تنما سيخن ديني نغن واجاني سيخن ورا دعواجاني مثلا عنا نير أكاس إيكا ورا دعواتي حواس خنا فيديني مثلا PhD فرشوا كمان نجاش فرشوا كفامتي nama gartee akka namni maasara illee baratu. Hacarraa biqiltee fi jira. Khanii sababa ta'eef jira jechuudha fudhate. Hoggaa akkana jenne ifaarsuu fi miti. Nuti humaa takka nuti nama sadarkaa deenya beeku. Ifaarsuu if ol fuudhuu fi miti. Walaakin ammoo namni nurra nama jajjabaatu uummata kana keessa jira. Nama boru piroofeesara ta'uu danda'a. Nama naaf itti haasa'u nama akkasii bara. Dhokate malee nu laalu jira bara. Nama ammoo iftuffatu jiru. nama iftufatee bakka aniin kun dhiiroo akkami aniin kun haala jiru dhabne jira ifin tufatin jechuudha barbaada qoos beeku iftuulees ni jira iftuulee gadee khadiirraa iftuul khahumaata ka khaysan jirre sheekoti khutufatu jira bar khahumaata inni barnoota akadaami beeka barnoota akadaami beeka maal beeka minis nu bira jira jechuu keenya sheekoti biraas akkami khanaacha intufatin waa takka wanni khanaacha barnoota wanni jaan annajash waan barnoota jaan barnoonni maal akkate saayinsii barnoota jechuudha amma barnoota hundam osoo hin ta'in barnoonni kun bara wanni kun waan akkamii sii galaa bara haayilaan dhugaa ooltu sii gala anama barnoota kanaa argeetiin barnoota diin kanaa arge barnoota diin kun hedduu barakaa qaba dhuga waxa isa miibuute hangaan barnoota kana laffe'eefi hangaan kana laffe yoo garaagarummaa isaa ilaalte
واسا يا برنود أن كتابه واتكش معنا كان كقرأي برنود خان مو كورسي ميك أن قدر قلتي كورسي ميك خطا خدر أنا هذا بيجا إذا بدو خطا خدر أتي إذا بدو ما إذا بدو أتي إذا بدو حلال خد إيه ميك يا هذا تمي أن تيادني تيادني نمو تيادني ركودا يوزندا إيه يوزنا سراود ركودا سيرا والله سنجي دين تنامو بكتك بكر هذا بنين كبت هندونو نوتي خناجا شيكوتين تفتين كاسمانو جران سيلام إيه شيكوتين فكجا كخيدت اللي فكجا جوجل سيني مالي شولي ولا يوكا خيدت اللي فكجا دبلوما كواجبات ديجري كواجبات بر إسلامو بر وان علمي جب دوكا بر وان سمي بيخا وقمان أما برنونك يوال كنا كبسر رجب أبيك وقمان خنا رجب والله سجى والله وقمان أكان جاي إسقط كشرة ربي وقمان ربي نوتين كب هبن نو كيست مي وان خنا أما جيسو كوكا شيكوتي شين إكرايزن حديث خنا رمالو بات ما يستفاد من الحديث حديث خنا رمال تسيقا أكد كتدا آية خنا رمال تسيقا هنجرو بر إذا تفسير برات أما قال رسول حديث هيك حديث كذا برات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذي قال نجي رسول ربي علمي تنامل علمي لك قران علمي أك قران هنجرتو نبي نبالوجي قاف قران جنرال توجي فيا قاف قران قاف انجينيرينج قرات الرغدا reading assignment يداو إيه بقى جنرال نقوله بقى concept one سيقولو concept سيقولو ده برسيسا نما مان تنا فكين يا هم كوتا تربديت what is biology جين قام تكو برسيسا دام what is biology جين نقرأ يسويته biology is جيتي أوفي ونجي جتشو تكو خرادي بخيسر سويته جتشو هم مالين جين برسيسا لولا أسودي ده برسيسا جتشو مالي جتشو تكو نما قام جتشو تكو نما أما كنا جماجو واتو جيراي concept فلوشي أنا جو هندي فايدان كابو واتي كوتورا فايدان كابو بركة جوار يادا خيسا فلوشي وقاساني تمالي هنگاسي ولا ما برنوني إسلام نمو كنن جو إسلام نيك تبودو تكتك وهند تكتك شيني ستيمو كابو شيني ستيمو كابو كنا جو برنوني جبهسي برنوتا دينيس برنوتا دنياجيس جبهسي جو روانا بوليس كبريدة تيجاوان بريدة هاسو جربار أنوسي وجدت سينتين وليكوا سلام دركني في تبيتا كوبان تاتو فر واي بخيتي أخافنا إيبا غافة إيبا ديجري دراي تودا ilmu miskinati ka ilmu akuma jenne sani ilmu miskinati nange te odo nomi alkuna jo inshallah itinda da dole wanga na tinda da kam to ne wanga na inshallah gaba sai gaba to kasini horat amma bechun gammachu gammachu islamni nagalajir laki tabirat intisida aye namni gisee eebbifamu barnoota akaadaamiiti barnoota kan kana wal cinaa qabne majlisoota keenyarraa gisee eebbifamu namni tokko amma warra raggoota deebista gaafatan akkanuma deemeetuma namni qaraatii bakkuma ifii fedhe dhaabaa yoo waa'u sheekumaatu yoo si gihee fillee haa si gihee jaata akkasii warra majlisoota wanni beekamtuun ittiin si madaalan hin jirtu egaa amma majlisoota keenya keessa wanni kun silaa qaama waan kana laallatu hawaasaas haa ta'u qaama majlisoota qaama mootummaa bakka bu'ee dalaguus haa ta'u waan kana caasaan tokko ijaaramee waan kana tartiibii godhuu qaba jeetii yaada yuunivarsiitiidhaa gisee beekamtu riisarchiin beekamtaa bara egaa akkas wanni jedhuun barama baasii jechuudha riisarchii takka daleedee riisarchiin sirraa qeebalamuudhaanii eebbitee mirkanooti kanaaf mee riisarchii itti eebbifamtisan illee jechuun kaasii qabxee nama kaasuu fedhatan illee kaasii eebbateeti illee gaa gooha guyyaa sanii yoo inshallah ani waniin dubbachuu barbaadu waa'ee kanarratti dura gammachuun namni islaamaa tokko akkatti namni islaamaa gadda isaatiif gammachuus akkaataa itti dabarsu qaba si galee namni yeroo tokko yeroo lamaan kana jechuudha fakkeenyaaf gadda keessatti eegama rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jeen dubartii akkan asabru inda sadamati lula wanni obsii hoggaa gartee balaa wajji wali kib jettu san kibii san irra jeen kibii duraasan jeen gammachuunis akkas jechuudha gammachuu teenya nuti akka islaamaa ibsachuu qabna si galee gammachuu namni islaamaa tokko akkatti gammatu qaba fakkeenyaaf amma barnootuma gartee silaa sadarkaa gartee gadiitiin sadarkaa gartee diploomaa fi sartifikeetaan eebbifamee yoo eebbifamteeti ganda kana guutuu riba kutee muuziqaa fidee masgiida bira banee masgiida biratti wanna shidee caffaranii guyyaa san nama biraa tokko ta'anii nama islaamaa irraa akkas dhiyeeffan bule jedhan nama islaamaa irraa
bogatet sanu inta abalu tate gurba abalu tate khadura nama jabada jan guja gamuchi dokor wallahi hada aibi lahum isin ran fakatu عبد الله واي ريسيرش وان خاصو في ديفين بربات ايوه حواسه خيني خيسه هو بريس وان جانغرتي انجي دوان تنا خاصو بربادا أكان تفرول لي نتيجة لنا تناقي سينا موت وانسان وانا جو لي تو بارو أمو وانو هنا كفايسون ناقل جرا وابريسون شيكان خين جبرتي حواسه خين جبرتي وادبسون شيكان خين جبرتي وابريسون آدا قد بقى نمتو كوغاني في أي بفهمه sadarkaan isaa beekamu qabdi namni buluuqa qabee qaree wanta ka itti wanna researchiin buluuqa jiraachuu qabdi research illee ta'uu baattu certificate tokko itti beekamu jiraachuu qabdi hogga eebbifamu sadarkaa ma fakkeenyaaf shee amma watarfaa biraa eebbifamtee baatu jira namni kun researchiin takka ta'e inni dalagu lafa kaayanii nahyoonni jajjabaa walitti dhufee jechuudha wanta ka kaayanii waan ati bajeta illee waan fedhoo taate dura yaaduu tana feeti dura researchi akkasii mee researchiin maali dura waan jiru fi achumanu feesummaa siitii fi wanta kataka gabaabsite qaatu inshallah ni intamara yaa wasna keenya ana dhaguu jeeti bar inshallah ya dabareeda qabte ya da khaysan irratti fakkeenyaaf amma buluuqa qara'u riyaada qara'u tiirida qara'u shiyabalu shiyamar goota bira turu wanni kun nuti ma research illee dalaga jannoon maaliif waan kana feesummaa kana waan barbaachisu isaanii beek wanni isaanii jennu garuu shee abdulatif bira turu saa ragaa qabaachuu qaba namchi kun sigalee shee amma goota bira turu ragaa qabaachuu qaba beek research guddiseetiin qabate guddisee qabate sanitiin si dhufu jira maaliifin akkana jaa maali beeta nama tokko jira amma firqa adda addaa jira firqa adda addaa keessa kaseenu kun darasaa inni tokkoteen darasaa shee abaluutiin jaa darasaa shee abaluutiin jaa yoo fedha shee tichisan dhaqee irraan qaraane biruma taa'eetti kasoo biroote si galee wanni kun waan takka fakkeenyaaf shee amoo dolbiraa qara'uu shee adamtuulaa biraa qara'uu ta'a buluuqa qara'uusaa kana qara'uusaa wanni kun beekadhu ammallee akkaan odeeffannoo godhutti qabutti godhamaa jira godhamuu eegalee jira waliin geenye malee majlisoota irratti eegalamee jira jechuudha wanni kun bifa kanaan itti fufuu qaba jabeeffamee itti fufuu qaba maaliif nama tokko biyya adda addaa dhaqee waan addaa tokko fida isa booda isaan jennu kun darasaa abaluuti kenni firmaan sheekaa irra jiraachuu qaba akkasi kana ragaan akkasii godhamuu qaba yaada jiru raayi research jechuun maal jechuudha research as its name akka maqaan isaa himutti jechuudha searching again and again deddeebi'anii qorachuu searching laal the word research originated from two word jecha lamarraa walitti dhufe jecha lamarraa walitti wanati jechuudha kajaarame jechuudha kaduraa search riifi search jechuudha awami waan kana search godhan jenni search godhachuun barbaadu jechuudha research irratti barbaadu ana jee searching again and again jechuudha research jechuudha waan irratti deebanii barbaadu maal barbaadu beekumsa haaraa rakkoo haaraa furuuf barbaadu furmaata adda addaa barbaadu teknooloojii adda addaa barbaadu muuxannoo adda addaa barbaadu jechuudha gabaabdutti research is a creation of new idea, a creation of new knowledge, or using existing knowledge, existing ability in new manner. Sigare, barnoota haaraa, barnoota adda takka arkamin arkamsiisu takka. Yoo wahuma jiru kana bifa haaraan itti fayyadamuutu research jedhama. Sigale, waan adda addaa irratti, waa'ee bishaan qulqulluu irratti. waa'ee gartee waan hawaasa fayyadu irratti kanaatu jaamaa jechuudha research kanaa jaamaa jechuudha waan adda addaa takka muuxannoo adda addaas baasuu jechuudha amma kitaaba fakkeenyaaf maxxansu hojii xiqqashochi haa deemnu fakkeenyaaf sheekota ogaa researchiin akkamitti haa dhiyeessitu barsiisaa sii godhamuu jira Kasih orang dofu jira. Fakanya mata dure ko khate di. Mata dure tanah ratin dalaga jetta. Ini mata dure tanah rat dalagu jira jettu sibega. Sibega. Achi boda wan tanah barrun diheisita. Akasi. Akasi. Barrun diheisite fude dubbise atis dhaabbattee present gootee jechuudha dhiyeessitee gaafii irraa si gaafatanii si galuu si waan san fakkeenya amma yoo nefi ati hojii arridiyaniin eebbifame researchiti maaliin daleeti researchiti access of clean water qulqullinni bishaanii bayita researchii akka ta'u gorseen dagaa shartii qabdii harkaa eegatu beetee
researchiin waa afur keessa qabdi smart yani sigale specific maal yani measurable fakkeenya amma wanta hogaaniin qoradheetu eessatti iddoo si gaafata yeroo hangam takkatti sigale yeroo hangam takka keessa qorachuu deemta akkasuma maaliif qorachuu deemta waan kana sigale waa hedduudha si gaafata jechuudha waan kanarra dhaabbatteeti waan riisarchii gosan goota jechuudha. Riisarchii fayyisuun guuttee dhiyeessitee barsiisaan kun akkana ilaalee wanni kun qeebaltii ni qaba yoo dubbii bu'anii buusaa jedhee si qeebala. Si qeebala jechuudha. Amma eebbifamteen mirkaniin achirra. Mirkaniin achirra. Amma maaliif hawaasa kana waggaa gabbaate hawaasa kana fayyaduu deemta. Hawaasa kana rakkoo isaa furuu deemta waan ta'eef jecha wanta qorattee akkas jechuudha. Sadarkaa biyya teenyaatti gaddilatti illee akkasii keessallee gasseenaa waasu sadarkaa amma maastarsii fi PhD irratti qaceelloo riisarchiin dalagama jechuudha. Wanni kaasuu fedhe maali? Amma kitaaba maxxansuun ta'ee riisarchii waan haaraa jechuudha miti. Riisarchii namni beeka amma riisarchii kaasuu fedhe miti. Nu caala beeka hawaasni. Hawaasni kun nu caala beeka. Waan kana immoo namni hojii godhatee itti fayyadamuu qaba. Amma waa'ee kitaabaatiin xiqqoo waan xiqqoo deema. Wanni riisarchii kaasee amma shartii fi wanta si odoon taane waa barreessuudha isin. Waa barreessu. Namni eebbifamee bahuudhaaf digirii takkaan yoo xiqqaate kitaaba xiqqaa tokko barreessuu qaba. Kanaacha kitaaba barreessuu jechuun maal jechuudha? Akka hubannoo ta'ee jechuudha. Kitaaba barreessuu jechuun waan takka waan hin jirre takka haareetti uumamtee kitaaba namni takka hin dhagahin quraana daliila quraana kan namni takka hin dhagahin godhu jechuudha miti. Waa barreessuu jechuun dura rakkoo tokko lafa keessee rakkoo san irratti ragaa funaanuu jechuudha. Rakkoo waan fedhe ta'uu danda'a. Fakkeenya amma waa'ee shirkii namtuudha mi? Waa'ee shirkii lafa keessa. kitaaba barreessitu TV deema kan amma al-kabair jama kitaaba ibnu enyuti kitaaba imam al-dhabi al-kabair kitaaba jo qaba dilile gurguddo jeetu wala faqat madureza al-kabair kanarratti raga qur'ana dura hadisa raga wonni ko mala kate muqaddima ega sene bodan qur'ana dalil qur'ana shirki namtu taw hadisa aqwala salafa akasil la faqat خنا كتاب الرئيس جم بيدين يتم كتابني الدوسلا خبر ريفا مكين جالتي أكنا ما قالتي ما كتابه فكاني شيء جمال شيء نخنيا شيء جمال أجر برجال تبري أكملتي جولي تكو أفاني كتشيفنا ردي كتابه قرتي بيزي واس كتابه بيزي تو كتابه بورا شو برئيس بر كتاب الرئيس شو نجاي وامبرا شو أمتي كتاب أدد خنا رجالي أدد دارد أبتة رجالي أدد دارد أبتة شو فكاني أما واي خطابة كيفتي ما تدوري ولا فقيت خيرتي واي مدوري خنا أكاد الدنيا توان تبتين وفرت internationalية أكاد بيجتينيات وان تفرت واي ريسيرش جو أشي بودا وان أنا فوتي هنگا گندا گبوت جو سيگله فكان جيچ خيوم فرت جيچنا جايوم فگيدا مه جيچ خيرتن خاي بودا جيچنا جايچ چو تيدون كم سيگله صدر کا گندا خيتي سني وني تو مال فكاتي خنا گندا خنا رب براو يچو براو جيچو خلو رغودان كتابني كايتا تو كتابني مدرسة هذا رغودا هشام رجل طماع واي مخينات بت اما جولة مخينات دا قراتو مدرسة خيستي شيكان خيني نجرني غبواني وانت تكشو كنات انا جولين هشام رجل ماريوچن اوبسان اكنته جاني افان عربتي يو كن غدنو اما فكنا اما كتابني عربي لي خددا خجيرو مدرسة يچور واي مدرسة واي مخينات واي غرتي فوق واي ددا جروبي جسني هذا رحلة إلى شاطئ البحر أما بحر دي مجرى بيها أكثر بعد عرق قراءة قرانا قراءة أستاذ خنيا وجلو قراءة رحلة إلى شاطئ البحر جيزي ورخينيا وجيم بشنن دلني واي بحر ما كبار نتي بحر كمنو وانتو كن أبى تملا فتينيا رتي كوباو كبا جتشو بربادا تدوما ونين إن شاء الله وان كنا تمرون شيكوتين تينيا هدو جل ورين كتابة بريدان ورّي خطاب أدد فكني أما خطاب جروحنا تقريبا يعني جلك كتبان أما كنا يجوا ما جويتا سلا ونس سلا ودهم نجراتي خطاب برات يجوا خطاب لما ده يجوا خطاب صدفات يجوا إيجا أما شيء نوقع تفسير كرايسو تفسيرون أدد هندرة ولتي إرجاف هنا نتيجي ولك أبده إبراهيم يجوا هو قال رأي مسلم ما خزاق ومالته خطاب لما ده خطاب صدفات يجوا خناجة ورين قرتي وان كان دنديتي قبضن ورين هم نقبضن
sheekootenya akka gargaartan akka kitaaba barreessuu irratti kitaaba maxxansaa fi sheekootenya hedduu kitaaba qaba kitaaba maxxansaa fi ammallee akkasumatti ulamaan teenya warreen gartee dandeettii kitaaba hedduu amata kitaaba barachuu keessatti barsiisuu keessatti amata 30 ol warreen laffaatan kitaaba barreessaadha. Nutis tanaga inshallah amsa goona inshallah arraf kanaan goolabuu barbaanne xumuradhaa dingira. Tun sagantaa muuxannoo jireenyaati. Sagantaa muuxannoo jireenyaa keessatti namoonni muuxannoo isaa tan hayata isaa keessatti yeroo dheertuutti tattaafatee tan hawaasa keenyaaf namoota irraa fayyadamuuf itti dabarsuudha. Arraaf torban kanaaf wanni qindeeffanne tana fakkaatti torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebina. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله